ጉድ 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 ጉር ነው ጉር ነው። አይ ወዴት ነገሩ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉን ጀርተኒ ነጋ ቀብደኒ እንዴት ናችሁ አላችሁ ወይ? እንዴት አደራችሁ? አጃኢባ አንዳንድ ጊዜ በቃ አለ አይደለም ሁሉም ነገር ወንድ ልጅ ከእናት ፈጥሮ እናት አለ እህት አለ። እንዴት የሴትን ህይወት እንደዚህ ይበላሻል? እንዴት አንዳንድ ወንዶች ግን በጣም ወላሂ አንዳንድ ጊዜ በጣም ያስጠላል። አማ ከና ኢረ ጀደኒ ከና ኦቶ ኩነ መገሩ ሀደራ አለቴ ቀባ ሁሌቲ ቀባ ጊዜ አከስ xiiqiif jedhee otoo jaalalleen gara biraa jirtu ጊዜን jaalallee gara biraa otoo qabu jaalallee hambiraa aqee qabee qalbatiitti dhahatee akkasitti jireenya ishee balleessu baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Kun ta'uu hin qabu ture. Garuu immoo wallaahi baay'ee tokko ulfaata waan nuti hundinuu jechuudha. Rabbiin keeree haa taasisu. Heluun gaafa duraa gaafatteetti gaaffii baay'ee jechuudha mucaa kana. Garuu gaaffii baay'ee kana keessaatii hin kaada jechuudha. Waan itti himuun qabu jechuudha hin kaada. Harkaaf harkatti isa qabame illee hin kaada. Fakkeenyaaf mizeeji barreessama tokko barreessaafii jira. Barreessama sana namni itoo iji ofii argu miti jedha. Nama akkasii borumaafuu faanarra zalaaqii hin ta'uufi otoo asitti dhaabatte yaahiluu bareedaadha. Dhugaa rabbi otoo fagoo hin deemin. Otoo fagoo hin deemin asitti dhaabbachuu qabda yoo sammuu qabaatte dhugaa rabbi. Egaa akkuma ishee kaaduun ela mucaa sana hillikii qabateeti dhufee nikaa hidhate malee qalabatti kaate malee mucaan kun jaalallee biraa qaba jechuudha. Mucaan inni duubarra jiru immoo gudii isaa baasuuf yeroo hunda hordofaa jechuudha. Kaleessa otoo kaadu kaleessa iddoo tokkotti sireerratti bakka tokkotti qababan jechuudha. Ijuma isheetiin haxxee argitee jechuudha. Wallaahi ijuma isheetiin argitee jechuudha. Isa isheen ija isheetiin argitullee hin kaadaa jechuudha. Akkatitti yaaddee miti, akkatitti assaabdee miti. Maal jettu mee kana? Wallaahi jechi dhugaan hin qallattee illee mi'oofti. Hin qallatti malee dhugaan hin cittuu jedhe Oromoon mammaaksa. Isa isheen haxxee wal faanarra sireerratti argitellee hin kaadaa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif barbaachise silaa fagoo deemu? Atoo jaalallee qabda, otoo jaalallee qabu maaliif ishee kana jireenya ishee akkas gochuu barbaada? Otoo sammuu qabaatte mucaan kun gaafa isheen keewwattullee achirrattillee jeequmsi ka'eera. Mucaan kun wanta ishee jaallate dhabee fi'a jedhee gariinii jechuudha. Mucaa kana bira dhugaan jira. Inni ani goddanyaa kooti ati jireenya kee akkas baduun barbaadu kan inni jechaa jiru jechuudha. Akkuma argitan anitaa tokko uffatanii uffata anitaa tokkootiin algaarra otoo inni jiru haxxee irra baatee jechuudha. Asii ishee kanaan fakkaatee bira aqee bira taa'ee haasa'ee ba'a. Asii immoo ishee kana bira dhaqa. Wallaahi dhiira rabbiin wallaahi dhiira akkasiirraa sina haa qabu. Dhugaa rabbi baay'ee tokko laphee nama cabsa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Jara lamaan jidduu deema jechuudha. Ishee kana biratti illee argama, ishee kana biratti illee argama. Ishee kana wajjiniin illee naasaa, ishee kana wajjiniin naasaa. Isa isheen ija isheetiin haxxee argite illee hin kaada. Eenyuun maal amantu gaa? Jechi nama amanuu miti. Ofuma amanuu iyyuu nama shakkisiisa sa'aatii kanatti. Dhugaa rabbi. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Kuni waa jechi kuni diinummaadha yoo ta'e malee otoo jaalallee gara biraa wajjin hin jiru deemee obboleessa dhaabee qalbatiitti dhahatee torbee tongayiin akkasitti ishee salphisu kun waa keessa sheera wayii jira malee dhuguma jireenya ishee balleessuuf malee wayiin immoo abbaa manaa ta'e abdii abbaa manaa booruu abbaa ijoollee booruu miti kuni jireenya ishee garaatti hambisuudha. Garuu immoo isheen immoo jaalala miti amanaan jirtu ija isheetiin haxxee argite kana sanni barreessu sobee afaan mi'aa biratti dhugaa seetirraa deebiti.
Kunu amma immoo macarrashaatti wal birattiyyuu ija isheetiin mana tokko keessatti siree irratti argite jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Yoo waan jireenyatti galanii sa'aatii kana ilaallachuun bareedaadha. Wallaahi gadi dhaabbatanii maaliif jireenya ofiitu baddi, jireenya ofiitu fannisamti dhugaa rabbii. Jireenya keessaniitu yoo akka hin taane isin jalaa taate dhiira akkasii fakkaatti waa faayidaaf itti dhiyaate malee silallee kun bultiif miti. Namoota baay'eetu jedhe lakkii jennaan diddee gizee dura intalli jaalala malee waa biraan ilaalle jechuudha. Garuu immoo jaalalli sun malkiin sun wanti sun bultii siif hin ta'usin. Akkasiin himmaan kee guyyaa guyyaarraa akka bishaanii hin galaasaa ooltaa jechuudha. Akkuma amman galaastu. Iddoo kana keessa boo'ichuma torbee tokko hin geenye ati walitti dabalamtanii. Eddee boochee jalqabdee heloo. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Immoo biiniin keenya immoo egaa tala kana obboleetti waliin jedhanii gaafa duraa heluu walitti fidee maqaan jiraa tokkuma. Egaa obbolaa jedhanii baay'ee turanii. Amma wayii haadha agarsiisa irratti dhaqee haadha koosi barsiisa wanta jedhetti achi geesse yoo dhageesse nuti gadditiirra kan ka'e obboleetti saagaa hani sitti himuu qaba jettee gara torbee deeganii booda nuti obbolaa garaatii baanii miti kan isheen jette jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Achirrattuu egaa Oromoon ilmoo fudhatee guddifachuun aadaama Oromooti. Haati ijoollummaatiin otoo isheen hin beekin irraa duute garuu immoo maatiin biinii fuudhanii intala mana waliin guddisanii jechuudha. Mana tokko keessatti waliin guddatanii waannaani wallahi wajjiniin alatanii bichaaf miti. Wallahi laazimii gara haadha tokko keessaa ba'uu bichaa miti. Dhugaa rabbii sinitti hima. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Namni baay'een gara biraatti fudhate. Biiniin akka waan ishee kana jaallate immoo heluutiin attalaluutti kan namni baay'een ifame irraati jechuudha. Dubbiin akkas miti gizee kaleessa isheen boo'aa dubbattu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliif ishee haadha dhabee haa turu warmti haati nu biraa deemte harka haadha ormaatti guddannee waan baay'ee dabarsinee fatana baay'ee dabarsineerra. Ani mataa kooti dhugaa rabbii sin fatana baay'ee dabarseeran. Maaliif namatti dhaga'ama. Isheen immoo tokkittii kana haati irratti duutee haadha isheen beektu jaratu guddise obboleessa kootii jetti. Har'as booris obboleessa kootii naaf baradhee darajaa kanarraa akkan gahu hanna godhes isa'a. Gara Finfinneetti na fidellee akka hojii qabadhu na godhes isa'a. Laazimii wajjiniin garaa tokko keessaa ba'uun qabu. Anaaf boorus har'as obboleessa kootii kanatti naa hubadhu. Aniin siin jedheefi yoo achi geessee garaa tokko keessaa hin baane yoo siin jedhani booda natti gaddita jedheeni malee wayin immoo akkati gara biraatti fudhatte miti. Anaaf inni jedhee isheen immoo deebitee heluun naatee otoo miidiyaatti dhufin otoo gadi qabdanii natti himtaniitu ta'e bareedaadha. Aniifati waan baay'ee wajjiniin haasofna akkamiin kana na oskitee jette biiniitiin heluun jechuudha. Biiniin immoo obboleettii koo miti jechuuf natti ulfaate. Fatana isheen keessa dabarteettu baay'eedha. Kanaaf immoo haadhan qabdu anatti immoo natti dhaga'ama. Naaf haadha kooti har'as boorus isheen obboleettii kooti. Garuu immoo siin immoo sitti himuuf afaan keessaa guyyaa meeqaaf sitti hima jedhee ka'e deebee hin dandeenye obboleettii koo miti jechuu hin dandeenye kan inni jechaa jiru. Yoo narraa ifamtate yoo na intini jettate bakka koo buute yoo yaaddate kan inni jedhee jechuudha. Ani kanaasaa maatti beeka hundumtuu mana humna isaatti rakkinuma jira. Garuu kanaan naan jettee homaa rakkina hin qabu kan isheen jette jechuudha. Namoonni baay'een duubarra waa jira in sobaa jaalallee isaatii ishee kana immoo maaf akkas godhee ani jedhan jechuudha. Laphee ishee hin cabsina dhugaa rabbii. Maaliif madaa irratti madaa namaa dabala namni kun. Isheen haadha dhabuutti tokkitti taatee obbolaa tokko biraa hin qabne isheetti dhaga'amaa jechuudha. Hin gaddiitii jechuudha. Kana biraan immoo maal jechaa jiru? Fireendii isaati jechaa jiru. Mana guddisa koo Oromoon ilmoo nama akka ilmoo garaa keessatti ilaala malee akka waan diidaa dhufteetti hin ilaalu. Achumaasii keenya Oromoon fuudhee gizee guddifatu jechuudha. Ilmoo isaatiin addaan hin baasu. Addaan baasee illee hin ilaalu. Kanaafuu
biiniin illee akkasuma haadha okkootii jechaa jira. Obboleettii jechaa jira. Akka isheen jabaattee bakka gaarii geessu sadarkaa gaarii geessu kan godhellee asiin ishee ga'ellee kanaan nagee biiniidhaa kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa gisee ilaalanii. Wallaahi ani nan boo'e jechuudha. Imimmaan ishee keessa gadi bu'u nama gaddisiisa dhugaa rabbii laphee namaa cabsaa. Itti dhagahama. Obboleessi tokko garaa tokko keessaa bahu tokko qabaachuu wayin immoo obboleettii tokko qabaachuu wayin immoo haadha tokko qabaachuu itti dhagahama. Qophaa tokkitti fireedha. Dhugaa rabbii isheetti dhagahama. Kanaaf immoo heluun illee ayizoo jette ishee gargaaruuf kanallee dhageesse kan ishee na'uuf qabdu isheen immoo dhiistee akkuma kanaan maarkiin qabattee biraa deemtee heluu atillee bu'aa bayii harka namaatti guddatte argiteetta isheellee radda'uu qabda. Hankeellee haati sirraa fagaattullee lubbuutiin jirti. Kan ishee immoo lubbuutiin hin jirtu haadha koo hin jettu harka namaatti guddatte. Kanallee atillee madaa akkasii qabda yoo sirraallee waan taane baga umurii si dheeresse rabbi garuu bakka ishee buutee yaadduufii qabda. Bakka hin taanetti fudhachuu hin qabdu. Waan boru immoo maatii biraatti maatii isaa bira dhageessuudha. Kanaafuu na'uufii qabda iddee dhageesse illee carraa rakkina ati keessa turte keessa isheen illee akkasuma dabarsitee ati maatii kee argachuuf rakkachaa turte mitiire isheen illee akkasumadhaan siin jedha.